Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota koo kun Lataa Tuubiidha. Lataa Tuubii irratti walaloowwan isin ittiin bashannantaniif irraa barattanii qabadhee isiniif dhiyaadha akkuma kana duraa jechuudha. Isin immoo Lataa Tuubii subscribe share gochuudhaan hiriyoota keessaniifis qooddanii akka na hordoftan kabajaan isin gaafadha. Har'aaf walaloowwan gaggabaaboo lama kan kitaaba koo miila kaayyoo irratti argamaniin isiniif dubbisa. Walaloowwan kunneen fuula 16 fi fuula 17 irratti argamu. Fuula 16 irra kan jirurraan isinii jalqaba. Baraa fi murtuxxee jedha. Sitti aafuu dhiisi aarii xiiqiif dallansuu baraaf murtuxxee duruu gad jedhanii dabarsu jennaan dhuguma se'een sakaalee fooniif lafe ergan dhaladhoo baree gaduma jechaa nafe. Sichi garuu sodaadhaan irraafamu akka baalaa laphee dhiibeetti deemee waanuma dhufu laala. Boquu cabee gugguufee lafee dugdaa koonfixu yoo fedhe baraaf murtuxxeen gad jedhee lafaa lixu. Walaloon lammaffaa abbaatti kufuun beektuu jedha. Otuullee gaarii hojjettee amaarraa baaftee qola silaa guyyaan kee urgaa'ee galgalli kee immoo tola. Dukkana gurraacharraan aduun siif gadi ba'a silaa paarlamaan eebbaa mana keetti wal ga'a. Ni diddegaa maal goonaa qajeeltoo keessaa baatee dhiyee barii hojiin kee boolluma qotuu taatee. Hundaafuu garaa nan weebdaa guyyaan talbaa taatii erga nan qota jette qoti maal abbaa isaatii. Garuu gadi hin fageessiin boolla sana maaf qottu gaafa inni xumuramu abbaatti kufuun beektu. Har'aaf walaloowwanuma kanan isiniif qabadhee dhufe yeroo taanu walaloo kan biraa kan isin ittiin bashannantanii irraas barattan qabadheen isiniif dhiyaadha. Isin immoo agasitti Lataa Tuubii subscribe godha hiriyoota keessaniifis qooda. Aga deebinee wal agarruutti yeroo gaarii.